Tolee, ashamaa harka fuune jirra jirtu hordoftoota chaanaala kootii yuutuubii yaadishii mararraa jedhu jalatti kan argamtan obboloonni koo biyya keessaa akkasumas biyya adda addaa kan jirtanii nageenya waaqayyoo inni dhumaaf daangaa hin qabne isiniif haa ta'u kam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti ammayyoonaatti na hordofaa kan jirtanii waan karaa chaanaala kootii darbu hordofuudhaan na jajjabeessuudhaan like, share, comment, subscribe gochuudhaan na waliin kan jirtan ulfaadhaa fayyaa ta'a isiniin jedha. Ammallee na jajjabeessuudhaan na waliin turaan isiniin jedha. Viidiyoo koo hamma dhumaatti dhaggeeffachuudhaan na cina dhaabbadhaan dhaamsa kootidha. Egaa guyyaa har'aa mata duree bareedaa ta'e yookiis torbee kana akkasumas torbee lamaan dura deemsifamaa kan jiru mata dureen kun yeroo kamiyyuu waan dhuma hin qabneef waan dhaabbataa hin taanedha. Mata duree irratti karaa salphaa walii galamuu hin danda'u garuu nuti xaaxaa baay'isnu yookiis walii galtee irratti dhabnudha. Innis waa'ee amantii irratti dubbachuu barbaada. Amma dhumaatti yoo dhaggeeffattan ergaa guddaa hubattu jedheen amana. Egaa dhimmi amantii maali? Amantiin maalidha? Amantiin maal fakkaata kan jedhanii yookiis immoo amantiin kan nama akkamiiti? Amantiin kan gareetidha? Amantiin kan maatiiti? Amantiin kan dhuunfaati? Moo amantiin maali kan jedhuu fi akkuma namni kamiyyuu beeku egaa amantiin kan dhuunfaati. Amantiin ofii abbaa ofii yookiis haadha ofii yookiis obboleettii ofii yookiis obboleessa ofii hin laallatu yookiis hin galchu. Amantii ofii keessatti gaarii yoo godhan ofii ofiitii kan itti gatii isaa argatanii fi ofii ofiitii yookiis mataama ofiitii firee isaa deebisanii kan nyaatanidha. Lafarratti namni tokko amantaa adda addaa hordofuu danda'a. Tokko musliima ta'uu danda'a. Tokko kiristaana ta'uu danda'a. Kiristaana keessaa tarii kaatolikii ta'uu danda'a. Waaqeffataa ta'uu danda'a. Pirotestaantii yookaan pheenxee ta'uu danda'a. Akkasumas ortodoksii amantiiwwan hedduutu jiru dhumaaf lakkaa'amanii dhumuu kan hin dandeenye jechuudha. Amantiiwwan kun hundi isaanii seera mataa isaanii qabu. Amantiiwwan kun hundi isaanii hordoftoota baay'ee qabu. Akkasumas amantiiwwan kun waan irra dhaabbatanii hundeeffaman hin qabu. Waaqa itti waaqessan ni qabu. Egaa maafan waa'ee amantii kaasee mata duree kana yookiis dhimma amantii kana irratti yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan kan ittiin wal arrabsinu, kan ittiin oromummaa keenya qeeqnu, kan ittiin garaagarummaa facaasnu yeroo baay'ee amantii irratti ilmaan Oromoo iddoo kaanitti walii galanii dhufanii iddoo amantiitti walii galuu dadhabu. Kun immoo rakkoo maaliiti yoo jettan karaa koo rakkoon kuni rakkoolee namoota amantiin maal akka ta'e hin beeknedha. Dhiifama naaf haa godhanii isinillee warri viidiyoo kana dhaggeeffattan dhiifama naaf godhaa malee hiika amantii namoonni beekanii amantii namaa hin tuqani. Amantii namaa hin arrabsani. Amantii namaa hin jeeqani. Amantii namaa akkamitti yaadu yoo jettanii akkuma amantaa koo jaalladhu, akkuma amantaa koo kabaju, akkuma amantaa koo sodaadhu, akkuma waaqa koo waaqessu, waaqa amantaa sana keessa jiruuf ulfina kennu, amantichillee nama sanaaf dhimma qaba jedhanii yaadu jechuudha. Namoonni akkasii amantaa namaa keessa dhaqanii seenanii hin booressan jechuudha. Namoonni hubannaa hin qabne quraana seeraan dubbisanii maal akka quraanni jedhu namoonni hin beekne. Macaafa dubbisanii macaafni maal akka jedhu hin beekne. Kutaa tokkoyyuu keessaa kan hin dubbifne musliimota keessaas kiristaanota keessaas warreen amantiif amantii gidduu deemanii sabaaf saba gidduu deemanii walitti buusan dhugaa karaa kootii kana natti fakkaatu jechuudha. Maaliif yoo jettan addunyaan kunii bal'oodha. Amantii hedduutu addunyaa kanarra jira. Addunyaan amma na bal'attuyyuu amantii adda addaa jaallattee fudhattee
itti walii galtee jirti. Nuti ilmaan Oromoo miliyeena 60 jenna miti. Addunyaan kun immoo lakkoofsaan hagana kan hin jedhamnedha. Akkamitti nuti ilmaan Oromoo amantii irratti walii galuu dadhabna? Amantiin kan nama dhuunfaati. Humaa tokko maatii tokko keessatti abbaan amantaa biraa hordofuu danda'a. Haati amantaa biraa hordofuu dandeessi. Ijoolleen amantaa biraa hordofuu danda'u. Isaan kunneen akkaataa isaanitti amantii isaanii fudhatanidha jechuudha. Dhimma amantaa nama ni ilaallatu. Nama kamiiniyyuu haadha koollee kan hin galchine yookiis haadha keessanillee keessa kan hin galchine jechuudha. Yeroo ammaa kana akkuma isin argaa jirtanii musliimota keessa taa'anii jecha fokkisaa macaafa qulqulluu keessaa kutaa isaaniif hin galle isaaniif hin hubatamne fudhatanii achi as kiristaanota harrabsu. Akkasumas kiristaanonni dhaqanii quraana dubbisanii waan isaanii hin galle waan isaaniif hin hubatamne quraana keessaa fudhatanii warra musliimotaa achi harrabsu. Kanuma argaa jirtaniif kanuma dhagaa jirtanidha. Dhugaa dubbachuudhaaf amantaa namaa nan kabaja karaa dhuunfaa kooti jechuudha. Amantaa sana dhaqee miilaan keessa dhaabadhee hin fudhadhu itti namanu. Garuu amantaan sun hiriyaa kootiif ta'eera. Yookiis firri koos amantaa sana keessa jiraachuu danda'u. Haati kootti waaqessuu dandeessi. Abbaan kootti waaqessuu danda'a. Lammii koo Oromoon itti waaqessuu danda'a. Isaaniif gaariidha. Anaan maaltu na dhibe? Lafa kanarratti gaarii hojjedhe yoon darbe qulqullummaa yoon qabaadhe otuu amantaadhaan hin qoodiin jaalala nama kamittuu yoon agarsiise ana waan gaariin kan eeggatu guyyaa dhumaatti jechuudha. Kana ergan goone eenyumtillee amantaa musliimaa keessa jibba kan barsiisu hin jiru. Ani akka dhuunfaa kootti guyyaa tokko googiliirra seenee dhaqee quraana dubbisee iddoon kun akkas jedha quraanni keessan sirrii miti jedhee musliimota ammarratti arrabsee hin beeku. Kana jechuun sodaa utuu hin taane waa tokkotu naa gale. Inni amantaa musliimaatiif galee quraana keessa inni jiru amantaa musliimaa qofaadhaaf gala. Inni macaafa qulqulluu keessa jiru kan inni ifuu fi warra amantaa kiristaanaa qofaadhaaf ifa. Isaan maaliif akkaataa nuti laphee keenya bannee itti fudhannedha. Kanaachi amantaa musliimaa sirrii miti gaafa jennu ofii keenyaa sirrii miti. Amantaan kiristaanaa sirrii miti gaafa jennu ofii keenyaa sirrii miti. Kana jechuun ilaalcha ittiin amantii sana ilaallu beekuutii qabna jechuudha. Amantiin sun naaf hin taane yoo ta'e, nan fayyisu yoo ta'e, irraan gargaaramu yoo ta'e, maafan arrabsa? Obboleessi koo kan isaa galee amanticha keessa kan jiru jira. Amma yeroo kana keessa ji'a kan hin guunne hin beektu ijoollee baay'een amantiin kan biraa dhaqanii fudhatanii achi as deebi'anii piraankiidha jedhu. Kummi adaraa maal jechuudha? Amantaa irratti piraankiin hin geggeeffamu. Adaraa obboloota koo isa kana hin gowwoomina. Amantaa kamirrattu piraankiin hin geggeeffamu. Isa kana ani kiristaana keessa taa'ee warreen amantaa musliimaa dhaqanii achi as deebi'anii piraankiidha jedhan nan morma. Warreen immoo amantoota musliimaa dhufanii amantaa kiristaanaa fudhatanii achi deebi'anii piraankiidha jedhan nan mormaani. Amantaa irratti habadaan piraankiin hin geggeeffamu. Dhagaa lama wal bukkee dhaabee kun waaqa koodha na fayyisaa. Gaaffii koo naaf deebisa jedhee yoon itti waaqessu yookiis itti sagade nama hin galchu. Waaqa koodha dhagaatu. Uumaa eenyuun nun ilaallatu jechuudha. Mirga nan qabaa. Kanaaf warreen akka kanatti yaada fokkisaa qabanii wajjin warreen dhimma amantii isiniif gale wajjin mataa keessanii dhukkubsiinaa. Hin dandeessu yoo ta'e gorsaa. Hin dandeessa yoo ta'e immoo dhiisaa waliin sammuudhaan dhukkubsatiinaa. Yookiis gargaartanii dhaxxanii amantii nama biraa hin qeeqiinaa. Dhugaa dubbachuudhaaf ani kiristaanadha. Kiristaana keessatti hubannoo waaqayyo ganama naaf kenne tokko nan qaba. Maatiin koos amantiiwwan adda addaa hin hordofan. Garuu ganamuma maaltu sammuu koo keessa jira? Addunyaan kun bal'oo akka taate gaafa mana barnootaa galee nan baradhe. Addunyaa kanarra immoo afaan hedduutu jira. Aadaa hedduutu jira. Amantaa hedduutu jira. Kun immoo
dhufee tokko ta'uu hin danda'u. Aadaa tokko, afaan tokko, amantii tokko ta'uu hin danda'u. Erga akkas ta'e anaan maaltu na galchee innan itti waaqessu, innan itti amane naa ta'a jedhee keessaa filadheera waan ta'eef isa kan kootii sana jaalladhee isa kan kootiitti waan jedhu seera isa kan kootii raawwadhee amantaa mataa kootii jala maaf hin jiraanne. Maafan amantaa namaa qeeqa kan jedhu durumaan sammuu koo keessa jira. Obboloonni keenya saayitii kana intarneetii fayyadamaniif sababa intarneetii fayyadamaniif akkas olu taalanii siyaasa hin beekne keessa dhaqanii galanii booressu. Amantii hin beekne keessa dhaqanii galanii booressu. Ani karaa koo har'a ta'es bor dhugaa dadhabee utuu hin taane pileestoorii jala galee quraana dhaqee buusee iddoon kun sirrii miti. Warri musliimaa dogoggortaniitu jechuu hin dadhabne. Garuu dhimmi amantichaa nan laallatu. Naaf hin galu kaa. Isaanumaaf gala. Namni kan biraanis akkasuma macaafa qulqulluu dhaqee pileestoorii irraa buusee iddoon kun sirrii miti, iddoon kun kanaa yoo jedhe gowwummaadha malee isaafis hin galle. Ija inni ittiin amantaa kana ilaaluun ani ni ilaalu. Ija obboleettiin kun musliimaattiin quraana ilaaltuun yookiin obboleessi kun musliimaa quraana ilaaluun ani ni ilaalu. Walumaa galatti maal jechuudha dhaamsi koo? Namoonni amantiif amantii gidduu deemtanii booressitanii jaalala oromummaa nu gidduudhaa balleessaa jirtan tasgabbaa jechuun barbaada. Oromooni amantaa tokko jala haa hiriiru kan jedhu yoo qabattanii deemtu ta'e inni kun maal waa dhufu hin dandeessan. Isa kana yeroo keessan ofirratti fixxanii bara keessan ofirratti fixxanii iyyaa ooltu iyyaa bultu malee Oromoon amantii tokko jala hin galu. Oromoon amantii walitti hin qabu. Oromummaa walitti qaba malee. Aadaa walitti qaba, duudhaa walitti qaba. Habadan amantii walitti hin qabu Oromoon. Oromoon nuti walii gallee amantii waliif kabanyee jaalala walitti argisiisne wajjin buluu wanti nu dhowwu isa kamidha? Moo addunyaa kana to'achuu barbaanna? Warri amantii keessan irra dabartanii amantii namaa qeeqxan yookiis ijoollonni amantii namaa qeeqan anaan gaaffii natti ta'u. Maal akka kiristaanni tokko gaafa musliimaa dhaqee harrabsu Oromoo hundi kiristaana haa ta'uudha moo yaannisaa? Yookiis immoo Oromoon musliimaa tokko gaafa kiristaana harrabsu yaannisaa Oromoo hundumtuu musliimaa haa ta'uudha. Inni kun habadan hin jiru. Oromoon musliima qofaas hin ta'u, Oromoon kiristaana qofaas hin ta'u, yookiis waaqeffataa qofaas hin ta'u. Kan itti tole, kan keessaa filate, kan naaf ta'a waaqa kooti jedhe fudhatee itti waaqessuu qaba. Akkasumas obboloonni keenya gaa'ilaaf jettanii amantii keessan jijjiirtan waa tokkoon isin gaafadha. Jaalalli yeroo kanaa dhaabbataa miti. Amma fakkeenyaaf intalli musliimaa tokko gurbaa kiristaanaa barbaacha yoo dhufte amantii kan kee hin ganiin kana gaafan jedhu inni si jaallatu musliimummaa kee waliin si haa jaallatu. Ati intalli kiristaanaa tokko gaafa dhaqxee gurbaa musliimaa jaallattu gurbaan sun dhugaadhaan si jaallateera taanaan amantaa kee kiristaanaa wajjin si haa jaallatu. Amantaa mataa keetiitiin gurbaa sana jaalladhu. Kana ta'uu baannaan sababa intala tokko barbaacha yookiis gurbaa tokko barbaacha amantii jijjiiruu jechuun namni ammaa nama gatee deema, nama dhiisee deema. Yoo gurbaa ati ilaalcha deemte kun borsi dhiisee deeme amantii sana keessatti haftamoo deebitee amantii kee ganamaatti galta. Isa kana anaan gaaffii kan natti ta'u. Ani kiristaana akka dhuunfaa kootti utuu mucaa musliimaa tokko waliin jaalalli na qabee habadan kirrii kooti. Amantii musliimaan ta'u nama sana jaalladhe. Namni sunis nama akka kootti yaaduudha yoo ta'e, nama bal'isee yaaduudha yoo ta'e, amantaasaa musliimaa qabatee kottuun jedhuun amantaa koo kiristaanaasu. Jaalalaan waliin jiraanna. Innis amantii isaatiin, anis amantii kootiin. Akkasumas ijoolleen amantaa kiristaanaa akka kana utuu godhanii gaariidha. Maaliifi yoo ka'e gurbaan sun intala kana dhiise, intalli sun amma amantii ishee dhaangallee keessa dhaqxeetti sababa namaa dhaqxe malee amantii sanatu fayyisaa ta'uusaa bartee amantii sanatti gammaddee deemte miti. Isa kana dhugaa dubbachuudhaaf karaa koo waan kun waan sirrii miti. Obboloonni keenya amantii keenya waliif kabanya.
wal jaallanna jaalala walitti argisiisna adaraan isiniin jedha ulfaadhaa fayyaa ta'a sheer laayik naaf godha.